Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itoo Bilaak Maarkeettii guyyaa hundayyuu qabateen dhufa jechaadha. Akkuma beekamu jechaadha. Akkasuma karaa baankiitiin illee jechaadha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin qabadee hin dhufne jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin qofaan akkuma beekamu egaa biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskiraayibii sheerii laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii laayik sheerii godhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa hundayyuu biyyoota 20 jechaadha. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhamu guyyaa sanbata guyyaa boqonnaatii waan ta'eef baankiin hin jiru jechaadha. Baankiin biyya keenya keessatti hin jiru jechaadha. Egaa akkuma beekamu karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa qannaseetu jira jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa biyyoota 20 qabadhee kuni qannasaniitu jiru jechuudha. Biyyoota muraasa jechaadha akka kaleessatti kan jiru. Kanarraan kan hafe biyyoonni hedduun qannasaniitu jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin qannaseetu jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Swiss birankii, Turkii liree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Akkuma dura dubbadde biyyoota 20 gara Itoo Bilaak Maarkeettiin yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaala isa jedhamuun jechaadha. Egaa akkuma jedhe immoo guyyaa har'aa qannasee jira hamma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaarri tokko jechaadha guyyaa irraa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiiba 90 jechuudha. Naannoo saantiiba 3 qannaseetu jira jechuudha. Guyyaa irraa salphumatti qannasee jira karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaa doolaariin jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 28 fi saantiiba 95. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 27 fi saantiiba 27. Hoomarri haalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 75 fi saantiiba 70 jechuudha. Birrii hoomarri haalli guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiiba 80. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraacha jechaadha. Birrii 48 fi saantiiba 68. Kan itti aanu Kuweet dinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 500 fi birrii 89 fi saantiiba 79 jechaadha. Guyyaa har'aa birriin Kuweet illee qannaseetu jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin qannasee jira jechaadha. Kan itti aanu Baareen dinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 84 fi saantiiba 84. Joordaan dinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 57 fi saantiiba 98. Chaayinaa yowaaniin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 26 fi saantiiba 98. Paawundi sterlingiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 45 fi saantiiba 12. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiiba 87. Koronaan karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 18 fi saantiiba 87. Swiss biraankiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 26 fi saantiiba 20 jechaadha. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiiba 89. Ijipshaa paawundii yookaan birrii Ijipti yookaan birrii Gimxii tokko jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiiba 68. Israa'el shekeliin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 60 fi saantiiba 76. Yemen haalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin 0 saantiiba 77. Hindii ruupiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 1 fi saantiiba 90.
tokko. Paakistaan ruupiin karaa itoo bilaak maarkeetiin 0 saantiima 65 sharafachaa oolanii jechuudha. Birriin Hindii fi birrii Paakistaan birrii Yemenii akkuma kaleessatti jiru jechaadha. Kanarraan kan hafe biyyoonni hedduun qannasanii jiru jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru. Biyyoonni 17 qannasanii jiru jechuudha. Akkuma dura dubbadde birrii Yemen, birrii Hindii, birrii Paakistaan qofa jechaadha akka kaleessatti kan jiru jechuudha. Biroon isaan kun jechuudha. Fakkeenya birrii Paakistaan, birrii Hindii, birrii Yemen yoo qannasanis birriidhuma tokko saantiima tokko yoo hir'isanis saantiima tokko jechuudha. Maaliif xiqqoo waan ta'aniifis jechaadha. Dabalanii sangamuu dabalanii yoo hir'isanis sangamuu hin hir'isanii torbe tokko immoo akkasuma taa'uu danda'u jechuudha. Waan hin dabalanis hin qannasanis jechuudha. Salphumatti birrii biyyoota sadan kun akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Kanarraan kan hafe biyyoonni 17 guyyaa har'aa qannasaniitu jiru jechuudha. Biyyoota 20 qabadhee dhufe keessa jechaadha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Maqaan birrii biyya Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jiru. Garuu paawundiin hedduutu jiru. Kan Libneen yookaan kan Beerut garuu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoo akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneenii jechuudha. Kanaafuu isinillee salphumatti birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechaadha. Doolaarii immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanii jiran maqaa isaanii illee hedduutu jiru jechuudha. Doolaariin hedduutu jiru. Akkuma diinaarri hedduun jiran akkasuma paawundiin illee hedduun jiran akkasuma jechuudha. Doolaariin illee hedduutu jiru jechuudha. Sadan kana maqaa malee jechaadha. Salphumatti isin Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma dura dubbadhe guyyaarra karaa itoo bilaak maarkeetii yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaaladha yoo ergatan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 82 fi saantiima 90 herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan saabbatu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma dura dubbadhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Asirratti diinaarri Joordaan jechuudha Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. In caalaa jechuudha. Kana isin immoo garuu birrii biyya sanaa miti jechuudha. Olii galtee daldaltoota biyya keenyaa fi biyya sanaati jechuudha. Kan immoo Libneen yookaan Beerutii jechuudha. Akkuma dura dubbadde birriin Beerutii waan baay'ee xiqqoo taatee fi isinillee kanaaf keessan immoo birriin Beerutii waan xiqqoo taatee fi isinillee Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha keessanillee kanatti jechaadha garaagarummaa isaanii. Egaa gabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan walitti deebinutti nagaan naaf tura.